أكاس اللي نعرفه بليز أسن اللي نعفدا أنا واني تكتي واني جرو برباد ورزلت التاني برانكي لجيتا ورزلت التاني اللي بوي jettani maal jette oromoon ogguma himaytu jazaan mana namaatu hin gala jechuudha. Ani asirraa waan nyaadhu dhabee nyaata na gargaaraa hin jenne waan dhugu dhabee dhugaatii na gargaaraa hin jenne kiraa manaa na gargaaraa hin jenne nama jaaladhee jaalalan na qabee asli waggaa tokko guutuu wajjin haasa'e amala isaattu natti tola haala isaattu natti tola deemsa isaattu natti tola kaarruu isaa tana yoo laalu jechuudha asli wallaahi onneen tiyyatuun akka waan bakka lamatti addaan na cittuuti jechuudha. Akkuma san messenger illee na dubbise email illee na dubbise tiktok illee na deebise wal jaalanne naaf inni jecha takkitti irratti wal dhabne jecha takkitti san dhufee isinirratti akka waadaa naa galu yoo inni dhufeetiin qabeenya qabdullee maqaa kee irratti garagalchi yookaan akkaawuntii kee irratti illee garagalchi jedhe ani waan qabu hundaa waan biyya arabaa waggaa dheertuu taa'ee dalage hundaa akkaawuntii isaati irratti garagalchaaf yoo inni waan naaf taatu sooshaal miidiyaa kanarratti akkuma baatee dubbatte naaf ta'e jedhe ani fuuldura keessan nama 1,100 jira miti waadaa ani naan jedhe fuuldura keessanitti guutaaf jechuudha. Kajedhu ani rammee kanuma waan biraa hin jedhu ani. Galatoomii anaa fi reediin saayiba isaati akkasuma nama 1,600 irra gaadha. Aslii asirrallee finnee amma dubbisuu baannu garuu. Rabbi kiyya. Ready. Sen abo medisi boche firra abastu boyun formata bar. Afarsa. Ramme duga rabbi dayan onne kam duga rabbi. Dame ka boy jitti garu. Akka science ti boy koni beta. Yo gudate male yokan. Wallahi messengeran natti man duga rabbi messengeran bilbilani natti mani akkana mucayyoni jollen jechuudha. Boyun formata lalle dhukkuba miti miidhaa miti yoo guddate malee yoo baay'ate malee yoo bochee rakkoo miti na waa'ee maisaa kana waan gaarii haasa'u. Egaa taatee kiisni keessatti reedi akkas taatee kiisni akka yaada kenname. Okay, galatomaadha. Oduu gaddaatii haamileen kiyya na cabee jira. Sababa abbaa kiyyaa dubartiin takka ifajjeessuudhaaf jennaan dhageenyaan hedduu takkan gaddee warra gumaa taane oollee baashuu guddiyee wallaahi rabbiin nu baate. Abbaan kiyya hedduu miskiina doktara Jaalaati doktara achirraanis mana Adaamarraa qabda mana keessa waa'ee mana keetti sammee haa dubbannu. Abbaa bilmallee marra dhiyaabatte buusee haaki. Maaki kajjechaa jirtu seena dhaggeeffadha. Maaki kajjechaa jirtu waa'ee manaa irratti ragaa qabatamaa akkamitti amannaa ka jedhu ragaa fi gaafatte yoo bakka filii tokkollee irraa dhaale jettee ilmoodha. Cheekii godhee amma isin agarsiisu. No waraqaa kaartaa bilaanii nu garsiisi. Waraqaa kaartaa bilaanii nu garsiisi. Guyyaa qabannee viidiyoo isaa bakka isaa asli yoo barbaadillee abbaa fedhe ergee haala harkisuu qabatamaa jechuudha. Manaa miti. Biyyee kaasanii isaa ergan jee kaarta bilaanii. Gaafa waan san dhugaa ta'uu bare inshaallah aslii giddiidhaan fidee achitti sii fida biyyaatti jirtutti asii miti. Ameerikaan deemu kamaale mana daamoo dhoqa. Halkan edanaa kana sirreessisee argisiisuu danda'a jechuudha. Ani waan namni argi jedhu dubbadhu takkan jiru waan qaburraa waan fiyya dalagadheerraa waan dalagee fidee waan irra jirurraa dubbadha malee fakkii miti. Seena bakka kanatti seena agarsiisni summa agarsiisi bakka. Afarsa jala. Reefuun tana mana isii akkuma seenetti dhugaa dubbachuu fi rabbi siyaa kabaju ilmoo doktaraatti moodeetara hunda nagachaatee fi waa'ee mana keessan yoo jiraate dhugaa ifajjeessi bareedduu waan hundi karaa laafaadha. Seena. Haya. Eeshi amma. Dhagaa ishi maakiyyee bareedduutiyya. Wanni amma jettu kun hundi dhugaa ta'ee fataraa dabartee taasisuu waadaa fiisee ta'e fakkeenyaaf kun ati kana
jaartii qabaa hin beeku. Jaartiin dinagdee keenya waliin bakkeetti anistiina. Ati akkatti isaa wayyaa Asli bilbiletta siqi sagaleen kee fagoo jira. Sagaleen kee fagoo jirti as. Sagaleen kee fagoodha doktor. sagaleen kee bade doktora. Namni si dhagaa jiru amma garuu xiqqoon dhagaama. Amma hin jira dee. Aye. Amma yoo seenaa wanni ati jettu kun hundi dhugaa ta'ee ture. Manni kaartaa pilaanii kunillee dhugaa ta'ee mallaqni itti qabaachuullee dhugaa ta'ee jedhee ta'an itti fuudhuuf heeyyamu taate kunoo jaartii qaba. Ati utuu tana waan hin haftu fakkaata. Akkamitti jaartii lamma faanatti heeruu murteessitee jaartii biyya sira akkuma jaarsa kee dhiiseeti fuudhamoo lammaffaa si fuudha waan kanarratti beeksisa. Dhaga'e dhugaa jette kan hinaafa ani sirriitti hinaafa. Gizee awwala karoorfadhus yaadi kiyya keessas jaarsa tokkichatti heerumee kan itti heerume san ana qofa wajji jiraata akkas yaada akkasii qabadde ture. Garuu eega atiin na dura bultii ijaarattee haadha manaa qabaattee ilmee qabaattee argee sammuu tiitan tasgabbeessee in jaaladha. Waan isa jaaladhuufi inaafallee of keessa haqaa. Inni akkuma kiyya ka isiitillee isin na dura isatti dabalame. Akkuma isin isa jaalattutti akkuma isin isa kabajjutti yoo ofillee sabrii dhabee sabrootu ta'uu dhabe akka haala ittiin si argadhu mijeeffatu jira malee hinaaffaa hin qabaasi. Si galaa? Yoo gaafna argatte tunin dubbattu kun of fayyadettiidha. Gabbai mucaan keenna jettee hoo gandummaan si qabdeetti. Laa wallahi jedhuun ani ogguu suura seenuu argu akka nama ofii kiyaadeetti garaana nyaatti seenuun ni jaaladha ni kabaja seenuu akka waan onnee tiitana keessa yookaan garaa kee kana biintitee baatetti garaana nyaatti. Ani jedhuun haadha seenallee in jaaladha in kabaja yoo isin na jaalatte in kabaja yoo isin na kabaje luka isii dhiqee akka obboleettitti. Asiree tekkitti rakko jiraaf nuti yoo amalli kiyyaaf keessii ta'e. Ani in dubbadhama inni amalee gowwaadha. Wallahi ani daqiiqa takka keessan turu si gala. Yoo ati takka. Doktora gaafii shulluqa akkam goota jedhu. Dala shulluqa akkam goota jedhu waa'ee shulluqa Afarso dhimma kaayiroo keessaa bahe. Shulluqa maayinna shulluqa yuun beeku dura shulluqa jechuun maayinni. Dhimma kaayiroo keessan seerii bakka shulluqaa kee achitti dabalatti. Shulluqaan maayinni maqaan maali? Dhiisati kuni kaayiroo jiru dhiisi shira taatee suudhiiti galchuu akkana godha dhaga'inatti. Amma kooyi maashaallah tabaarakallaa. Bakka siree jettu sanitti dhugaadha yoo haati asli haati seenaa isaanii ani amala xiqqoo isiin aariitti dhiyeessan fudhatanii siree takka irra hojii ciisna. Maali ati jidduuti ennoo ciiste jaalala bareeddoo nuuf kennite maal irratti wal geenna? Ati si barbaannaa miti. Nuti garagalee ciisa hoo ciisu. Indi maal jechuudha? Jechuun akka tasaa amma kol dhageeffadhu seenaa. Ani amma muuxannoo qaba dhageeffadhu sitti ma. Keenya miti lamaan jidduu yoo ciise. Aboo gurbaa afarso ati dhimma kaayiroo keessaa bahi suudii jirta. Jallitiin dhageeffadhu as laatta. Mucaan muuxannoo qaburraa kennaa amma siree takkarra hin baanii dhugaadha. Namni kun miira qabaa gisee amma miirri isaa kaka'ee jedhe. Nuti garagala kaa namni isii galee jaartii hangafaa tuni fa'aa jabeeffamti. Ati immootu jaartii lammaffaati. Sin quufne. Mee atammoo jettu gisee sadeen nuti garagala mucaan kun yoo miira keessa gale galee anamma akka muuxannoo ofii qabutti algaa tokkorra fidu kophatti shoffora lamaanu galee. Laa dhagaa asli yoo akka warra faranjiisan takka dubbataa takko jijjiise malee. Laa rakkoon kun wagguusanillee beekaa namni wanti kun jaalalaami wal jaalannee wajjin golfaa takka keessa jirraa miti. Shaamiin eegaaf hawaasinii kabaja yeroo isiin kabajaa fi boodallee rakkoon qabu. Sigale? Jawar Muhammadillee Seenaa wanni siingalin maal inni beektaa? Beeka yaa seenatti sabbiraa wayima amma gita Jawar Muhammad. Jawar isin hordofaara?
لا والله مرة لا والله وين جد. كمان جالس والله اوه ماي جاد والله اصليك يا كما سجالت ديسا. Amma koya waye ila waye sire sa tu karano kamabeita waye sire zura ko kap jamma sena ila atin fam nem malle namni wala mate jisu mitamma namichi kuno so bachi isajiru ali tabarzo namichi kun namicha oken dogo doktor jechu oso bachi isajiru kata samira kesa gal sila situ ka efi bamo isi si ka e baga jeru dia derta sinjara انا تبايا انا باي ابشر بجبت شوي انا باي وان اسيبر اسبر باكي سواga sani kopesa boda lena gaya jechura sigale okay halkan sangaru samara bulu ka يعني نمني نما مالف سبرابولا ريما انا مالف سبرابولا وش اسمها يمكن ساعتك قفه سي ايام ما لوني سبرابولا في مالي انت ande wanamne walo fabula ka maltat argite kida yo ما جتشودا ande malje jura mare saat tak namni wadunga tu jira wa me ka jira ساعتي كانت انا مشرادة ساعتي كانت انا مشرادة بر ila kulal taslin jere do kayo akadi ati miskin ti di ba jirta jura ana mushurada tiya o iturete miskin ti mir ke fi kursu ساعتك ada يمكن نافي ساعتك كني ساعتك كمال غوتف. غاري santa kamal gotif مال ملي ande maltate واو ko yeri sam fakenya bra isam gafi siga badara ke pat jalka ga no teka no raga كادا سيناتي bakka isi tu bra turu ka كادا سيناتي راغا مرة ساعتي انت كفتين جيت بكينيا كادا سينا يرو تكو جنتي سين جيت لما ني مال رنكا خلاص سين دلوم تبر amma sena wasiti mo magaduga كادا سينا لفخايتي وان برا وان ما خنكيتي amma wae ke azam na yali dage fat odu gadda wai kaba amma odu gadda si kaba seni di famo jiyo rifatelle onno jarini fitin nagamini dio tanaka tasa doktor nu jala dukusate mane yala finne bishan ka duki kale se dukku baidani ni jartille motu takka olindan de tu jarti takkaram pudin jarani ni orakata kenani fi me kana oti ader dawal jetta engadde anu yiturani ti fudu ture amman di jama kale dukku Allah jarti to ko olindan de turani wanda ملا جد engadde ngena ka لا dukku والله ربنا الكده دنا كان بلشين جلمي nda wanda لا دقيقة كذا بي والله ربنا الكده دنا rabbal kaidana kana se abul jusinja amal ta te enda genne zaka dukku amma rifadde wayta de bulete nagarana nyaate كنو برنامج كنا abbo bulete diye mal ta de nana mantu adinda genne rengadde dukku sa Satu lagi barang segala sada gawu fuyu onnen nak kita do upate. Bakisa taum sarra kale zati ko kubdi nami kale ko mo yarti takol indan do Takkiti masalu ready takkiti isini ni jerani midam tara jara dige asli na du badwaka birri abbaki ya bi harmeti ya er ko tana na er ki twara tiyala ma ka jarti namma famu ladam suni bareda yala ke divita Mata wakin nasi. ummata wa kanita de to mariya daga sijaran Ennate takkiti masanum ba isin ante kaga sin dalaga de to sabona ko to ti galgala korsi mana jawaka navar soke tab kora jawaka navar sote ko ke dinar ki bata Asli mana bafte? खिला दीजिए रहे मुझे तो आवाज दे डॉक्टर दीजिए वहाँ ज़्यादा क्या नूडल ओके फिताते वीरती Devi bare yani na mitinti ya miskina bitadde jira alhamdulillah. ما ممكن تجار بالقبض تعرف يلا كبيتكم عشاء يلا. عينك عبد جارسة.
وجنات ترات يعني أنا ما قاعد وأنا كان جيت والله كون أنا كون اتفقت سوسي أجر سيدا فكسبت ولا رفت أجر سيتنا أجر كون كان بياينات إنك بس نيان دلقا قدوك أو أما أنا قد دلقا ما لك في الجرو أكس مبر ما في الجرو سمعت بكون si jaaladha kalas waana kana godhootina jette anis waan akkasii si godhe jaalalati akkasitti naa mirkaneessite wajjin teennaa jechuudha. Kammoo hajji dhufa jettu hajji miti waa baay'ee duuban si taasa waa baay'ee irra jira ani akkasirra haasa'u kanaa miti. Intala xiqqis qabdu intala gobeziidha intala waa yaaddirra geettu keessan sitti. wanti duuba naa dhuftamee jirtani asumaan eegaltanii asumaan xumura. Duuba wanti haasa'uun hin jiru laayivii baroota akkuma laayivii irratti jaalala jedhee boontan. Ati suuditti dhufaa ka jettu ati suuditti natti hin dhuftu maali jedhi wanti ati suuditti natti hin dhufneefi jiruun suudi. Ishi duubani asni akkana. Wallahi kun Oromia follow goda bo namni kuma sadi dibba sagadi kun maki follow goda ni bakka deebitani account isi guddan jala gubate maki follow goda Oromia maki da jara ke la ko stock to ki maki yet aya difufa doctor follow goda jira ni ma namni ma dawwala kanatti nama du'e namni du'inna. No waa'ee manaa san dhagaane. Waa'ee manaa san tunama waraajaa jira. Kanaaf asli suuditti hin dhuftu ani suuditti dhufuu hin barbaadu asii galee bakka deemuutu jira achitti uf bira si fidadha si gala. Bakka kun bareeda eessa deemuu? Asli. Eessa deemuu? Halo. Neetworkii qabu neetworkii si lau jechaadha. Obsuu qabda isiin baay'ee si obsite. Oi, ready amma akkam goona reema. Akki godhamu. Jeesu deemtimo. Bakka eessa ufajjee direem. Umaa osoo inni lubbuun jiru hojjeeta. Seenaa gootaa haruusu. Asli ani nara dawwalu jira messengeraan imo nattan kingi kamal illa zala ta inati dawwala wana kana wani na dawluf kingi kamal zala jata ulkalchme Mataki ya kamale igature ilarra sababa abba. Audi kingi kamal karaa keessatti jara jara aldura moodi yetti qabata abi jara jette. Wallahi billahi la jana miti amma gara lako sufu messenger afi lako zan dawwalu jira ani kingi kamal jada whatsapp in barresu jira ani no jini naso kingi kamal namo gada sa wajina ali jinasa Si jaalata kingi kamal si jaalata. ani jaladu wallahi jaladu ani garu nama na bumma sati ni jaladu ni gimbarbadu Minoo godhee sheekan jaalan. Wallahi amma godhee si agarsiisa kun amma bilbilaan cinqaana godhee biloo godhee dhufe jechi asaadii damma fira kuma gowwaa damma dawwala akkanas keessa seene hindi Feesbuukii fi mollee minoo godhe. godha walla Daafi godhi deebii baay'ee waan hunda. eshi taayib na sena da kanam rev jar Gaafii si gaafannaa seenaa gaafii gaafannaa jartiti yeroo lolu ture gar seenaa kaama abbaa afarso rabbi sodaadhu la Afarsoo dhiisi. Afarsoo waan suudhiidhaan dhufuu hedduuf sitti naaf hedhiisi. Dhageeffadha. eshi rediyen eshi Maqaan kee dhaloota eenyu? Abbaa kee wajjin nutti. maqaan kiyya kana dhaloota ka dhugaa ka abbaan kiyya kaatti na baastee maashoodha Maashoo eenyuti? maashoo ismoo Maashoo ismoo eessa dhaloonni kee? arsii diidaa Diidaa eessa? balee Balee Gasgaar moo? yaa Maasha Allah. Suudii waggaa meeqa teesse? Kingi Kamal hin dadhabne haa akkatti itti dawwala. Kingi Kamal hin dawwalaami? kamal carraan uffata Kinkin biti kun kan nama biraati ani video Abora isa fisikaaleen. sorry ani baan fedhe video ora babbaan fedhe waan beekan barbaada Amma kooyi dhiirri akkatti. wallahi la asli
namni akkasitti dawwalaa inni akkamitti si jaalata ree? Namaa miti kan itti dawwalaa لا لا والله بالله jiru. Mana bunaa keessa hojjetta. Kama akkasitti dawwala. أصلية والله